Hai, nagaa jirtu akkam dhaggeeffattoota qophii Oromoo Ayisiit. YouTube'n Oromoo Ayisiit maatii akkasiin taatan isin affeera. Haaluma kanaan warreen sabiskiraabiin goone sabiskiraayib godhaa, laayik, sheer gochuun dagatiina. Har'a barumsa xiqqoo qabannee dhiyaanneerra. Barumsa nuyi qabannee dhiyaanne haala kamiin nam tokko imeela akkaawuntii banachuu danda'a isa jedhu qabannee ilaalla. Imeela akkaawuntii banachuudhaaf namni kamiyyuu homaa isa hin gaafatu appilikeeshinii jechaadha. Appiin moobaayilii irra jiru bichaan gahaadha. Kanaaf appilikeeshinichi maali? Warra jettaniif immoo kunoo appilikeeshinii lammaffaarra jiru Play Store kan jiru kana ni tuqxu karaa dhumaa lammaffaarra kan jiru kana jechaadha. Qafuu keessan irratti argama. Kan bilbila keessan qofaa irratti argama. Kanaaf isa tuqxu isa qofa yoo cuqaastan ni argattu jechaadha. Ila karaa dhumaarra lammaffaarra kan jiru jechaadha. Erga isa tuqxanii booda mallattoo biraa isinii dhufa yookaan wanta biraa filannoo biraa isinii dhiyeessa. Filannoon isiniif dhiyeessu keessan jalqaba sign in kan jedhu kana isinii dhiyeessa. Isarratti tuqxanii sign in jettuun jechuudha. Erga isa jettanii paaswordii keessan isin gaafata. Paaswordii bilbilaa isa itti galchitu lammaffaas deebitanii isuma galchitu jechaadha. Paaswordii bilbila keessanii itti galchitu jechaadha. Lammaffaa irrattis erga lammaffaa irrattis itti galchitaniif konfirmeeshinii isaa fudhatee jechaadha. Konfirmeeshinii erga isa fudhate cheekingii info kan jedhu piroosessinii godha yookaan piroosessinii godhee xumura. Isarratti akkaataa konnekshinii keessan irratti hundaa namoonni tokko tokko 4G fayyadamuu dandeessu. Warri kaan Wi-Fi 4G ta'uu danda'a. Wi-Fi keessan isoo ta'e warri kaan 3G warri kaan immoo 2G ta'uu danda'a. Kun akkaataa konnekshinii keessan irratti hundaa jechaadha. Isa erga xumuree cheekingii info isa jedhu kan erga xumuree akka kanaan isinii fida. Isa kanarratti wanti isin beekuu qabdanii jalqaba akkaawuntii yoo qabaattan imeeli akkaawuntii orpoon iddoo jedhu sanatti akkaawuntii imeelii keessanitti galchitanii neekistettu. Amma nuyi nama akkaawuntii qabu miti asii galchuu hin dandeenyu bakka inni nu gaafate kanatti jechaadha. Inni itti aanee filannoo lamarraa jiru forgoot imeeli jedha. Forgoot imeeli jechaan immoo imeelii yoo qabaattan paaswordii yoo dagattan bakka sana galchitu. Kanaaf nuyi create account kan jedhu isa dhumarra jiru kana isa galchine next jennaan. Sababiin isaas akkaawuntii haaraa uumuu yookaan banachuu waan barbaanneef jechaadha. Akkaawuntii haaraa kanarratti maal goona? Create account iddoo jedhu kana xuqnaa jechaadha. Kanaaf namni create account gaafa tuqnu immoo filannoo lamaan nuuf fida. Inni tokko for myself or for myself. Mucaa koofan banamu ofii kootiif jenna. Nama fakkeenyaaf ani ofii kootiif jedheen sin agarsiisa. For myself kan jedhu kan tuqaa jechaadha. Isin yoo daa'imman keessaniif batu for my child jechuu dandeessu. Isaan booda kana isinii fida. Isarratti next wottan. Jalqaba first name yookaan maqaa akkaawuntii keessanii ani fakkeenyaaf Oromoo kan jedhu kanan tuqaa jechaadha. Sababiin isaas YouTube'n keenya Oromoo Ayisiitii waan ta'eef Oromoo Ayisiitii jennee bannaa jechaadha. Itti aanee kan jiru Ayisiit kan jedhu sii dhufa. Ayisiitii jennee galchina. Last name irratti first name irratti maqaa keessan isa xaanutti immoo abbaa keessanii galchuu dandeessu. Isaan booda next jennaanii jechaadha kan dhumaarra jiru kana. Erga isa tuqnee booda maal jedha? Ni barbaada yookaan barbaadee fida. Erga inni barbaadee xumuree booda waan nu gaafatu jira yookaan wantoota inni nu gaafatu itti guuna baras ta'uu danda'a. Wantoota hedduu nu gaafachuu danda'a. Amma xumuraa jira akka kun isaan booda ji'a ni jalqaba manzi kan jedhu ji'a filla isa tuqnee okkee jenna. Jaanuwaari, Febraarii, Maarchi, Apiriil, Mee, Juun, Juulaay, Agoost ani Juuniin fila fakkeenyaaf amma isaan booda guyyaatti galchina deey kan jedhu kana tuqnee guyyaa 15 jedha fakkeenyaaf ani isa xaanee kan jirru immoo year jedha. Meen bakkuma bara 2000 jedha hin galchaa jechaadha. Isin agarsiisuufidha waan ta'eef akka guyyaa dhalootaa kan bara dhaloota keenyaati. Inni kun wanni isin beekuu qabdan. Inni kun immoo koorniyaadha. Gender isa female yoo ta'e dubaroota female dhiirota male kan jedhu irratti tuqxuu amma male jedhee kan isin agarsiisa. Iddoo male jedhu kana tuqa jechaadha. Isaa booda fudhatan next jennaani. Ergaa isa fudhatee next jenneeni booda akka kanaan nu fida Oromoo Ayisiit 7@gmail.com Ayisiit Oromoo @gmail.com jedha. Insa kana yoo barbaadan kanaan itti fufsiisuu dandeessu. Garuu kunnaan taane haala biraatiin yaadadha. Imeelii koo jettan isa dhumarra jiru create your own Gmail address or Gmail addressiin keessanii kan dhuunfaa keessanitti galchitu isa jedhu kana tuqna. Kanaaf isarratti slash godheen sin agarsiisaa jechaadha. Ani amma isan tuqaa jechaadha. Kanaaf ergan isa tuqee booda wantoota dhufutu jira yookaan wantoota dhufutu jira. Create a Gmail address isa jedhu kana ergan tuqee booda Oromoo Ayisiit 2000 jedheen jedhee yaadannoo kootiif galcha jechaadha. 2000 jedheen
galcha jechaadha. 2021 digdaman jedha sababni isaas akka waan bara darbe banametti. Kanaaf YouTubein kun barana baname garuu akka waggaa dura banametti next jedhaan jechaadha. Kun yaadannoo akkaataa emailiin kun naaf haa ta'u jedhee ani filadheedha jechaadha. Ergan isa kana jedhee booda wanti naa dhufu kunuun paaswordii naa dhufa. Isin immoo lakkoofsi yaadattan kan ofii keessanii barbaadan itti galchitu iddoo paaswordii kan naa ta'a. Boruun dagadhu lakkoofsi kun anaa fi kan kooti warra jettan kan keessanitti galchitu ana fakkeenyaaf kan kooti galchee ilaala. Kan paaswordii yookaan qubeedhaan ta'uu danda'a kallattii garaagaraan gochuu dandeessu. Kanaaf erga kana gootanii booda next jennaan jechaadha. Kanaaf erga kana gootanii booda next jennaani isaa booda amma phone number jedha. Phone number bakka jedhu kanarratti lakkoofsa bilbilaa keenya galchina. Erga lakkoofsa bilbilaa keenya galchina warreen galchuun barbaanne immoo skip jenna. Nama skip jedheen sin agarsiisa. Skip gootu erga isa xumuree booda jechuudha. Saniin booda immoo ammas sini barbaade sini fida yookaan wantoota sin barbaachisan sini fida. Kanaaf anamma hojjedhee xumureera jechaadha. Oromoo ICT kan jedhu kana email fidera next jedhaan jechaadha. Amma erga xumurarra ga'eera kan sign in jedha. Qaafuu koo kana Google koo kana wajjin walan beeksisaa jechaadha. Kun bilbila koo kana wajjin walan beeksisaa. Gaafan kana wal beeksisu imaammataaf tarsiimoo Google account hordofuun irra jira. Kanaaf seerota Google account naa dhufee jira kun. Yoo seerota Google account kun naa ta'a jedhee itti amanee maalan godha? Ayee green jedha. Sababni isaa dirqamadha. Yoo isa wajjin bulle kanaaf kana fudhachuun dirqama jechaadha. Faana buluudhaaf yookaan akkaawuntii kana fudhachuuf agree jechuun dirqama. Agree jennaan jechaadha. Banachuudhaaf dirqama inni. Isaan booda checking info jedha. Erga checking info jedhee kana play story dha waan ta'eef kana ani bane application play story immoo kaayyoon isaanii guddaan waan applicationota irraa buufachuudha. Kanaaf applicationota irraa buufachuudhaaf waan nu gargaaruuf isinis kana booda erga kana barbaade okay jedha. Google Play next jennaan jechaadha. Iddoo kanatti wifi wantoota garaagaraan fayyadamtu qabu keessa wajjin haa hojjetu update deetiidhaan haa ta'u kan jedhu si dhufa. Isa kana irratti okay jennaan erga isa irratti okay jennanii ammas ni barbaada jechaadha. Erga kana xumuree yookaan barbaade xumuree booda maal godha? Applicationota karaa nu barbaadannee fidannu tokko nuuf dhiyeessa wanti kun jechaadha. Kanaaf amma application Play Store kan jedhu irraati akkaataa application ittiin buufannu kun application Google Play kan jedhu nuufidha. Isa kana as deebifnee maal goona? Bakka search jedhu kana yoo argitan search for apps kan jedhu application barbaannu achi keessatti galchine search goone buufachuu ni dandeenya. Application sababni isaas email qabaachuun murteessaadha application buufachuuf. Amma immoo application buufachuu keessa bahee maalan sin agarsiisa? Emailiin koo badame akkamittiin Gmail account keessa galeera yookaan email ta'eera kan jedhu sin agarsiisa. Kanaaf application email bira naqa. Application email kun qafoo keessan tokko keessan irratti argama. Kanaaf namni kamiyyuu qafoo dhuunfaa irratti argama. Isa sadaffaarra jiru karaa jalqabaa kan jedhudha jechaadha. Kanaaf wanti nu caallu hin jiru kun qafoo keenya irra yookaan bilbila keenya irratti argama. Erga isa goonee booda maaltu nu dhufa jechaadha. Bilbila keenya irratti signing now kan jedhu godha. Signing now jechaan amma barbaade sii galchaay jedha. Ani signing now godha. Amma isaan booda maal ta'a? Bilbila koo irratti barbaade dhufee ni seena jechaadha aappiin kun. Kanaaf Oromoo ICT kan jedhu kun argitan akkuma argitan galeera. Qafoo sanarraa ofiinuma isaa dhaqee gala. Ergaan jalqaba karaa kamiin inbox ta'ee naa dhufeera. Google account community irra naa dhufeera jechaadha. Google account community kun ergaa jalqabaa naaf fideera. Baga banatte kan jedhu inbox keessa galeera jechaadha. Kanaaf Oromoo ICT 2000@gmail.com akkuma argitan kunoo galee jira. Warreen emailii banattan faayidaawwan hedduu emailii isiniif kenna. Kanarratti fayyadamuudhaan emailii akka banattan gamanumaan dhaamsa keenya isiniif dhaama. Warreen maatii Oromoo YouTube ICT'n ta'an subscribe like gochuu hin dagatina isiniin jetti YouTube'n Oromoo ICT. Kanaaf namoonni kamiyyuu immoo gaafa viidiyoo keenya ilaaltan yaada keessan akka nuuf laattan gamanumaan isin abseeffeerra toora Facebook keenya Oromoo Computer Training akkasumas Oromoo ICT